عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت كبجم توتا في جالة توتا هورد توتا أو سي إم تو بينجيني كيسام بدران نجاجرا الحمد لله. كوجه الراسي وديفنا تكبر دي ولتي دي بني جرا جرا وديفنا كونيسي غافي هدو كيساني كانتي كراكي ساتي في أكسمس كومنت جلتي غافي سنغافة تنرت هندا هوران دي بيسني في تاوان جرا كبر دي سني فجرا ورون يرو جل كباتي في غرو تو channel كان رتن سبسكرايب gochuudhaan maatii keenya ta'a odeeffannoon kun yoo isinitti tole like godha odeeffannoo kana share godha hiriyoota keessanii fi efroota keessan biraan gahaa isiniin jedha amma xumura qophii keenyatti wajjin turaan affeerraa kenna guyyaa har'aa kallattii maana wanti an qabadhee isinii dhufe koomentii jalatti arguu dandeettan akkasumas akkuma jalqabarratti isiniif kaasee karaa keessaatiin warroonni na barreessitanii gaafii keessan deebisuuf deema jechaadha kanaaf hamma xumura qophii keenyaatti yoo na waliin turtan odeeffannoo baay'ee tokko barbaachisaa fi akkasumas gaafii keessaniif deebii waan isin ta'e ni argattan jedhee yaada innis maalidha yoo jettan kan waliin laallu ta'a kanaaf mana luukii 65 ijaaruudhaaf qarshii meeqa na gaafata akkasumas ammoo manni luukii 65 kana kutaa meeqa ta'uu danda'a gaafiin jiru tokko jira isaas ni deebifna inni taan ammoo mana kutaa sadi qabu keessa isaati akkasumas kitchenii qabuu fi mana fincaanii qabu akkas saalooniin isaa meetira 8 hamma meetira 7 kan ta'u kan ammoo giddu galeessa kan ta'e tokko ijaaruudhaaf mana luukii meeqa na gaafata qarshii hammamiin mana akkanaa kana ijaarachuu danda'a waan jiru gaafii ka'etu jira kanaaf gaafii kan lamaan waliin laalla jechaadha kanaaf hanga xumuraatti yoo nuliin turtan mana luukii 65 kana ijaaruudhaaf kutaa meeqatti akka nu bahu fi keessa isaatti kitchenii nu qabachuu danda'u hin danda'u akkasumas mana kana ijaaruudhaaf qarshii meeqa nu gaafata yeroo kanatti meeshaaleen gabaa irratti mana mukaa ijaaruudhaaf meeqaan jiran mukni mana kana ijaaru qarshii meeqa nu gaafata ogeessi mana mukaa kana ijaaru qarshii meeqa nu gaafata kan jedhu kallattii maan deebisaa wanta guyyaa har'a isin biraan ni gajeechira kanaaf guyyoota muraasaa fi akkasumas mana bulokkeettiin ijaaramu irra deddeebiidha isin biraa gahaa turuun kiyyaan yaadatama jechaadha kanaaf mana mukaan ijaaramu kana wal biraan osoo hin geenye bullee jirra waan ta'eef kanaaf odeeffannoo kana isin biraa ga'uuf deema hamma xumura qophii keenyaatti na wajjin turaan ammas affeerraa kenna isiniin jedha egaa manicha kana akkama gaafii keessaniitiin jechaadha gaafin kun lama maaliif deebisuu jaale wal qabataadha kenaafi mana luukii 65 ijaaruuf kutaa meeqa manni luukii 65 kun kutaa meeqa qabata akkasumas ammoo birrii meeqaan ijaaruu kan danda'a gaafin jedhuu fi mana kutaa sadi qabu akkasumas keessatti kitchenii qabu mana fincaanii kutaa bultii keessaa qabuu fi saaloon isaa giddu galeessa kan ta'e qarshii hammamiin ijaaruu danda'a luukii hammam nu gaafata kan jedhe tokko ta'a jechaadha fakkeenyaaf mana kutaa sadi keessa isaati qabu kitchenii qabu mana fincaanii keessaan qabu akkasumas saaloon isaa giddu galeessa meetira 8 hamma meetira 7 ta'e kana ijaaruudhaaf mana luukii 65 nu gaafata jechaadha egaa mana luukii 65 kan ammoo mukaan ijaaruudhaaf qarshii hammam nu gaafata kan jedhu isin biraan ga'a video jato tokko dura isin gadhiis tokko irratti manicha kana isin biraan ga'ee jira jechaadha wantoota achirratti isin biraan hin geenye jira fakkeenyaaf xumura irratti yoo dhageettanii jiraatan ta'e manicha kana qalamii isaa yeroo kanatti gabaa irratti meeqaan akka jiru waan adda hin baafannee fi isa osoo hin dabalatiin gatii kanaan ijaaruu dandeettan jedhee isin biraan ga'ee jechaadha egaa guyyaa har'aa mootuyyuu hunduma isaa walii galatti ogeessa dabalatee meeshaalee mana kanaan ijaaruu jalqaba isaa irraa hamma xumura hamma qalamii hitti isin biraan ga'ee jechaadha egaa manichi luukii 65 isiniin jedhee jira kallattimaan meeshaalee manicha kanaaf barbaachisan gatiin isaa maali kan jedhu isin biraan ga'a dhakaan jira jechaadha mana kana gaafa ijaaruu jalqaba isaa irratti dhakaan jira dhakaan mana kanaaf barbaachisu meetiri kiubii 50 nu gaafata jechaadha meetiri kiubii 50 kana gama qarshiitti naannoo qarshii 20 nuuf gahuu ni danda'a jechaadha manichi kun keessa isaas liishoo isaa qabatee akkasumas ammoo manicha kana waalee isaa hidhuudhaaf walumaa galatti meetiri kiubii 50 jedha meetiri kiubii 50 kana qarshii 20 yeroo kanatti bitachuu ni dandeettan jechaadha inni itti aanu simmintoon jira simmintoo mana kana ijaaru qarshii 50 nuuf gahuu danda'a jechaadha kuntaala 85 nu gaafata manicha kana ijaaruudhaaf kuntaala 85 kana gabaa irratti yeroo binnu qarshii 50 nuuf gahuu ni danda'a jechaadha inni itti aanu ashawaa gaafata ashawaan jira ashawaan manicha kana barbaachisu makiina 3 nu gaafata makiina siino tiraakii 3 nu gaafata yeroo kana tokko isaa gabaa irratti qarshii 5,000 jiraachuu isaa isin biraan ga'uun kiyyaan yaadatama ammas makiina 3 kana gama qarshiitti jiru qarshii 15,000 nu gaafata qarshii 15,000 manicha luukii 65 kana ijaaruudhaaf nuuf gahuu ni danda'a jechaadha inni itti aanu balbala qaba jechaadha manni kun akkuma viidiyoo kaleessa isin biraan ga'aa ture balbala guddaa tokkoof xiqqaa akkasumas foddaa lama qaba isaa wal fakkaata jechaadha iddoo barri kana balbala kanatti egaa meetira iskuweerii yookaan ammoo kaaree 17 jechaadha kaaree 17 kana qarshii 30,600 hojjisiisuu ni dandeenya daawwitiin isatti galchuun ammoo qarshii 6,500 nu gahuu ni danda'a keessa isaatti balballi tokko kan kutaa bultii jira qarshii 6,000 kan dalagamu jechaadha meetira tokko dheerinni isaa meetira 2 fi bal'inni isaa meetira tokko kan ta'e yeroo kana gabaa irratti yookaan ogeessonni mana farnichiraatitti kan hojjetamu qarshii 6,000 jechaadha kanas asumaan beektanii kutaa manni keessan kutaa keessa isaa balbala 2 ta'e 3 hamma 4 namoota qabutu jira mana qabutu jira isa kanuma irreeddanii manni keessanis meeqa akka dhufu kan hagam akka isin gaafata adda baasuu dandeettanii mana balbalicha kana muka MDF irraa dalagamu kan
dheeriin isaa meetira 2 kan ta'e bal'inni isaa meetira 1 kan ta'e qarshii 6,000 dalagama jechuudha. Isa kana sadii soo qabaatan kanuma baay'iftanii argachuu ni dandeettan jechuudha. Inni itti aanu manicha kanaaf elektirikii harkisuu akkasumas ammoo mana fincaanii fi bishaan galfachuuf ta'e akkuma viidiyoo darbe irratti isin biraan gaa ture qarshii 25,000 isiniif gahuu ni danda'a jechuudha. Egaa manni kun jalqaba isaarraa kaasee hamma xumuraatti mukaan ijaarame waan ta'eef muka dhaabaa dabalatee muka xaarbii yookaan baqaffamee ittiin ijaaramu dabalatee maagara muka gubbaa fi muraalee walumaa galatti mukti mana kanaaf barbaachisu jalqaba isaarraa kaasee hamma xumuraatti mana lukkii 65 kanaan ijaaruuf qarshii 50 nuuf gahuu ni danda'a jechuudha. Egaa inni kun dhaabbataa ta'uu dhabuu danda'a. Namoonni tokko muka ofii keessaniitiin kan ijaaratan jiraachuu danda'a. Tokko immoo muka ofii keessaniitiin fis ta'ee bittanii walakkaa kan ofii keessaniitiin ijaarachuu dandeettanii namni firaasinii kennuu danda'a muka. Egaa warroonni muka tokko osoo hin binne ittiin ijaarachuu dandeettan jira. Guutumaan guutuutti muka hunda bitee kan ittiin ijaarus jira. Kanaaf muka hin bittan taanaan mana waliigalatti qarshii mana kanaaf gaafa tokko akkuma 400 yoo gaafata ta'e qarshii 50 kara keessaa dhutanii kan mukaa keessaa baaftanii meeqa akkasiin gaafatus beekuu dandeettan jechaadha gamanatti wanta rakkisuu miti. Kanaaf namoonni jalqaba isaarraa kaasee hamma xumuraatti muka mana kanaaf barbaachisu hundumaa bituu barbaadan qarshii 50 yoo qopheeffattan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Inni taanu manichi kun mana fincaanii alarraa qaba jechaadha. Manneen diizaayinii isaa kan akka amma suuraa irratti argaa jirtanii kan jalqaba irraa kaasee hamma ammaatti isin biraan gaa jiru kan feetan keessa filattanii manicha kana ijaaruu ni dandeettan jechaadha. Kutaa hamma ani isin jedhe kana isinii bahuu fi qarshii shaganaan ijaaruu ni dandeettan jechaadha. Diizaayinii barbaadan filattanii. Egaa mana kana dhakaan ijaarame bolokkeettiin ijaarame kan ijaarame wanti isaa gargar baafuun hin jiru jechaadha. Kanaaf akkamitti akka ijaarus xumura irratti isin biraan gaha manicha kana akka mana mukaan ijaarame akkamitti mana dhakaan ijaarame fakkeessuu dandeenya yookaan immoo akkamitti akkasitti ijaaruu dandeenya kan jirus isin biraan gaha. Egaa inni ta'aanu qorqorroo manicha kana barbaachisu qorqorroo 65 qarshii 19 nu gaafata jechaadha. Itti aansuudhaan manicha kana jigsamee yeroo galchinu 25 nu gaafata jechaadha. 25 nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Egaa manichi kaareen isaa kaaree 98 manichi luukii 65 kamuyyuu keessi isaa warroonni koornisii fi jigsamii siraamikii fi koornisii galchuu barbaadan eegaman mana akka beektan jechuudha. Luukii 65 taanaan kaareen isaa kaaree 98 hamma 99ti. 98 tuqaa 8 jedhama. 99 jechuudha jechuudha. Kana kaaree 99 kana gama qarshiitti yoo jijjiirru yeroo kana koornisii jigsamii tokko galchuu qarshii 250 kaareen tokko. Kanaaf walumaa galatti qarshii 25 manicha luukii 65 kana ijaaruu kan mokornisa galchuu ni dandeenya jechuudha. Egaa siraamikis gamanumaan yoo isin biraan ga'e 30 nuuf gahuu ni danda'a jechuudha. Tokko isaa birrii 300 kaareen tokko kanaaf kaaree 99 kana qarshii 30 nuuf gahuu ni danda'a jechuudha. Egaa jigsamii girgiddaa fi ala saarran qalamii dibuu wal qabatee qarshii 15 qopheessinaan nuuf gahuu ni danda'a jechuudha manicha. Kanaaf inni tan mismaarri mana kana barbaachisu qarshii 300 nuuf gahuu ni danda'a. Walumaa galatti manicha luukii 65 kana bittaa meeshaalee isaatiif haala yeroo kana gabaarratti jirutti gatiin mukaa simmintoo dhakaa fi ashawaa hundi isaayyuu ashawaan qofaan dabalee naannoo tokkotti dabalees wanti jedhamu jira. Qarshii 300 fi qarshii 600 nuuf gahuu ni danda'a jechuudha bittaa meeshaalee qarshii ogeessaaf kaffallu osoo hin dabalatin. Ogeessaaf kan kaffallu fakkeenyaaf ogeessi mana kana ijaaru kan dhoqqee dhahuu jira kan ashawaa fi akkasumas waaliki isaas hidhu jira kan muka mana kana lafa kaasee ijaaru jira. Walumaa galatti qarshii 80 nuuf ijaaruu ni danda'a jechuudha. Kan qarshii 80 qopheessina ogeessaaf kaffaluuf nu gahuu ni danda'a jechuudha. Walumaa galatti bittaa meeshaalee dabalatee kaffaltii ogeessaaf kaffaluu dabalatee qarshii 386 qopheessina nuuf gahuu ni danda'a jechuudha. Qarshii 386 hamma qarshii 400tti manicha kana jalqaba isaarraa kaafne bareechifne ijaarre xumuruu ni dandeenya jechuudha. Egaa manicha kana haala kanaan ijaarree mana dhakaan mukaan ijaarame kana bolokkeettiin kan ijaarame akkamitti fakkeessuu dandeenya tartiibni itti hojjetamu kan akkamitti kan jirus gamanuma mana simbraanga. Egaa manicha kana jalqaba isaarratti lafa filannee akkasumas lafa gooddaa gadi yookaan gooddaa olii kan hin taane lafa gaarii filadhaa sun hin jedhee jira. Lafa akkanaa kanarratti gaafa kaafne jalqaba manichi egaa dhaabbatee booda waan kamoo songona dhoqqeen gara keessaatiin dhahama jechaadha. Akkasumas gara keessaatiin al takka hodhame itti aansuudhaan gara alaatiin ni dhahama. Itti deebuudhaan gara keessaatiin lama ni dhahama jechaadha. Mana kamuu yoo ijaartan gara keessaatiin al lama dhaha. Gara alaatiin ammoo al tokkotti dhahuu dandeettan yookaan ammoo dhahuu qabdan jechaadha dhoqqeessan. Egaa inni kun maalidha? Simmintoo fi ashawaa baay'ee akka isin hin gaafanne isin tajaajila yookaan ammoo dhoqqee manni keessan cimina akka qabaatu isin gargaara jechuudha. Inni itti aanu dhoqqee yeroo dhooftan mana keessan simmintoo itti makaa qabdan hamma danda'ame simmintoo itti yoo mattan dhoqqeen sunis akka wal qabatutti yookaan ammoo cimina mana keessaniitiif ni gargaara jechuudha. Inni kun wanti namni kamuu beekuu danda'u muka qajeelaa filachuu qabdan yookaan ammoo furdina qabu filachuu danda'ani. Inni itti aanu wanti namni kamuu beekuu qabu yeroo dhoqqee dhoofnee kaanii yeroo ashawaa kun nutti ashawaa hin rukutiniin dura
shiboo kan ashawaa girfii kan jedhamee gurguramutu jira shibuutu irra uffifama jechaadha manicha dhoqqeen erga dhaame shiboo isaa irra uffiftani achirraan ashawaan garafamuu qaba jechaadha maaliif ashawaan sun akka irraa hin baane akka hin babbaqanne wantoota kanaaf kan kana fakkaatan roobni yeroo roobe akka irraa hin dhinne fi roobni gara keessaa seenee dhoqqee akka hin argannetti yookaan mukaas akka hin argannetti shiboon irra uffifamuu qaba jechaadha kana namoonni isin ijaaraniif ogeessonni mana ijaaranis kana timtaan beekuu ni danda'an jechaadha egaa shiboon sun uffifamee booda ashawaa garafuu qabdan ashawaa yeroo garaftan ashawaa al takka garaftanii al lammaffaa irratti ammoo lassanuu qabdan isa jalqaba garafameen akka hin lassamne nama isin ijaaruu fi ogeessa isin ijaaruttis himuu qabdan jechaadha mana al takka garaftanii akkasumatti dhiiftanii osoo hin lassanii lammaffaa irratti deebitanii garaftanii lassanuu akka qabaattan eega manumaan akka beektan jira itti aanu eega ashawaa garafnee ashawaa sana eega lassanni booda sa'aatii keenya qusachuu jechaadha daddafaa san biraan gaha ittaan suudhaan mana fincaanii midhaasuu qabna yookaan ammoo shiboon keessa mana keenya nu farkifamu qaba jechaadha osoo dhoqqee ashawaa garafnee erga lassannee booda mana cabsuu irra yeroo ashawaa osoo hin garafin yookaan ashawaa yeroo jiidhaan jiru sanitti keessa isaa shiboo harkisuu qabna yookaan ammoo koondiitii kan jedhamu tokkotu jira kan shiboon keessa harkifamu isa san harkisuu yookaan ammoo dhoqqee waliin galchuu qabna jechaadha inni itti aanu seeraamikii osoo hin galchiniin dura koornisii fi qalamii mana keenya keessa dibuu qabna eega kana hunda goonee xumurree booda qalamii erga dibnee booda akkuma guyyaa kaleessa san biraan gahe seeraamikii yookaan ammoo shaklaa lafarraas ta'e kan girgiddaas galchuu dandeenya jechuudha manneen tokko tokko irratti shaklaa lafarraa fi ala isaa irraanis namoonni uffisan jira bareedinaaf jechaadha fi ciminnaafis manni keenya kan xuroofne akkuma suuraa irratti argaa jirtan kan ija manni kunniin ala isaa irraanis girgiddaa isaa seeraamikiidha kan uffifame jechaadha yoo xuraa'ee miicuu dandeenya yookaan mana fakkeenya qalamii yoo ta'e yeroo manni tokko xuraa yookaan wanti yoo itti bade qalamii biraa irraan deebinee dibuudhaaf baasii nu saaxila seeraamikii kana egaa uffifne ammoo irraa miicuu dandeenya bareedinaaf inni gargaara. Isiniin jedhaa kanaaf haala kanaan yoo ijaartan manni keessan dhakaan ijaaramee fi mukaan ijaaramee wanti gargar baafamee beekamu sin jiru ciminni isaas kan bulkeettis caaluu danda'a bareedina hedduu qaba. Egaa haala kanaan yoo ijaartan qarshii kanaa fi mana babbareedinaan kana fakkaatuuf kan kana wal fakkaatus ijaaruu ni dandeettan jedha gaafii keessaniif deebii isiniif ta'a jedhee yaada viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nageenyi keessan kenna bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu hamma xumuraatti waan waliin turtaniif galanni keessan guddaa isin jedha yeroo itti aanu viidiyoo biraatiin walitti deebina nagaan nu tura.